namaa keessa dhaabbattee dhukkubsata lam sheefis maatii sheefis taate hojjettudha. Maallaqa kana immoo jechuudha gaafa naqee mariisisuun arabarraan viizaa bita ijoollee baay'ee fide dhiirota waan ta'eef araba birarraa zimmi jettee biizinasa hojjechuun hin ulfaata naa baaseedhe naannoo maallaqa birrii 700 kenne viizaa nama 4 kana ani maallaqa naa deebisi biftuun illee gara biraa dhufuuf kaateette nan aay atumaan fidedhe viizaa kana baasee natti erga viizaan immoo siisteemarrayyuu no aktiivedhaan kanaafi namicha kanarraa Oromummaa yoo qabaatani makki Oromoo gaafi no aktiif jechuun piizaan hin jiru jechuudha barin dalaguumoo piizaan hin dalagamne gudura maal beeka waraqaan hin dargamu masi mira keessa beeti naaf galchaa kanaan galle barbuuti okay mira keessa beeti laal maalidha tokkoffaa maakii wanti beekuu qabdu visa nama tokko yeroo ba'e biyya kana keessatti sistema irratti agarsiisa namni kamiyyuu check gochuu danda'a lammata immoo viizaan tokko kan cancel ta'u viizaa ba'ee jiru isa irratti kan cancel godhamu jechuudha gaafa cancel ta'es viizaa suni guyyaa kam akka cancel ta'e sa'aatii meeqa irratti waan hundaa ibsaa jechuudha kanaaf akka carraa ta'e keessan viizaan irratti erganii turanii viizaa saniin gaafa check godhamu hin jiru viizaan galmaa'e tokko hin jiru jechuudha lammata paaspoortii ras gaafa check godhamu viizaan hin baane jechuudha generally maalidha viizaan micoo kana hin hojjetamne yookaan immoo hin baane jechuudha Dubai keessa amma galee jira haala gartanii amma as biratti wannaan hubadde tokko viizaan otoo hin tolfamin ijoollee Oromoo akkana siree hujeetti biftuu qofaa miti jee ijoollee Oromoo hedduudha jee kanarra cancel jalaatee so viizaa jechuun beekwaani beheef jaanii airportii geessan booda sababa waan tokkootiin cancel ta'e jaameeti ijoolleen Oromoo irra hedduun akkasii deebitee maalleen isaaniis akkasumatti jedhamaa jechuudha haala kanaani namni maaki akkas miti maaki akkas osoo hin taane gaaffii dabar gaaffii qoobsi mi'aayaa maaki akkasuma gaaffii dhamee akkasii miti dhugaa jirudha haaluma kanaan rashan godhanii ijoollee yeroo airportii akkasii miti osoo hin ta'in amma maallaqa tikeettaa muramee wanti hundi godhameeti miti achi deemtee erga sammuuta cancel ta'ee jedhame cancel ta'uun duratti ni waa'uu hin baanii jechaa jirtan bara amma isin viizaan hin baane viizaa feekii hojjetamee ergameef salphina ijoollee viizaan hin baane yaa injuru viizaan eebbee tokko injuru maqaa isheetiin paaspoortii isheetiin viizaan hin baane oo cancel ta'ellee guyyaa viizaan ba'ee fi guyyaa cancel ta'ellee ol baasa beektaa online irra maaliif kun godhame amma jalqabumaa viizaan hin baane mucayyoo kan ergame viizaa feekiidha yaa viizaa feekiidha jalqabu odoo tikeettiin hin muramne dura viizaa kana cheekii gochuun ni danda'ama ture paaspoortiidhaan cheekii gochuun ni danda'ama oolmaa dhugaadhaan amma tadbiira irra si ilaalchiseen jira akkumaatti jettee kun viizaa sahii miti viizaan hin jiru kun sobaa jedhe gubbaan si qunnamsiisuu danda'a yaa feekno yeellan viizaa amma bari wanjala guddaadha bar biyya kana keessatti wanjala guddaadha dhugaa beekuu qabdu biiftuun irra waan beekamtii qabduuf takkiin immoo waan nuti beeknuu fi dhugaan micoo tana jechuun wanti micoo kanaa dhaga'an malee ijoollee Oromoo kasagalee hin qabne kanamni haati haadhaaf abbaan horiitti gurguranii itti liqeeffatanii akkanatti cancel ta'e bakka maallaqa akkanatti namni meeqa kasaaraa ilmoo nama meeqaa nyaatamaa jira jechuudhaan wanni nu badhee kana jechuudha ifa manaaf maki ilaalee wanni nu badhee anamma maki egessi biraa deemee keessi koo boqonnaa dhabe dhugaa rabbii man biftuu argee achiin hin deemetiniin ijoolleedhaan na qorqorraan itti erge viizaa kana gaafa duraas ergee jiraan viizaa biftuu ba'ee jedha warrumti Dubai hayyee jedhan ammas akkamitti riippoortii geesse itti dawwalanii deebii jedhu silaa tikkeettiin kutamee hundayyuu dabarsiisni ilaal nama achi keessatti jireenya nama achi keessaa dabarsu itti dawwallee saantiba kaffalleeti mucayyoo kanaan yoo sinirree barbaachise adaraa dabarsaanneen jechuudha nuyi. Gaafa viizaa kana hamma hirra deebinee nama 4tti erginutti lammasiin malluun jette tarii biiftuu deebisuu danda'u namni achi keessa carraa guyyaa biiftuun tasaaffartu san hin jirran jennaan aizosh jabaadhumasii annan dabarsiisee biyyatti dawwalee dabarsiisee jechuudha. Silaa mucayyoon dabarte maaliif deebi cancel jedhaniin jedhee na qorqoreeyoon viizaa laalchisuuf viizaan hin hojjetamne la. Soba tikkeetti onlaayinii kutanii jechuudha. Kanaaf namni sun dhiyaachuu qaba ruuqatti dhoostuu hin qabdu masiin fiddee gaaffii gaafachuu qabna akka Oromoo. Dhugaan tun bahuu qabdi. Gaaffiin kiyyaa tokkoffaani
Maallaqaan hojjetame moo nacaan hojjettan? Maallaqaa miree? Bakki ani amma laagna dhagaa. Gaafuu manaa deebisanii sambootanii haasofanii maallaqaan. Maallaqa kiyya kaffalee viizaa nama tokko irratti maallaqa kiyya kaffaleetiin viizaa nama afurii haala kanaan naa ergame. Walumaan gala birrii tiyya birrii 700 Itoophiyaan kaffalee makki ani waan takka dubbatachuu hin danda'u. Hojiilee namicha lakkoofsa isaa isinii kennaa asirrallee fidaatii maaliif viizaa kana feekii naa baase tokkoffaa sanuu molaal way birrii kiyya naan deebisne feekii baasuu isaas natti himne kanaafuu yoo na gargaartan taatan hundi keessanuu tokko ta'aati namicha kanas asirra naa fida seeraan illee na cina dhaabbadha nama sanatti Abdul Baasiti sheeri godhaati naa fida nama as keessa jiraataa jiru jechuudha. Okay, Masi, alto kechuudha. Wanti isin hin jedhu maakinni sundi keessanuyyuu kan biiftuudha viizaa ishee ni baasna fi viizaa ishee baasnee guyyoota 3-4 keessatti rakkoon qabu tikeettuma duraa seerra sirreessinee fi ni dhufti isheen jechuudha. Kan dhimma kaawwan immoo yaa haala jiruun itti deemati birri sunillee akkamitti akka deebi'u qabu gaafadha. Maaliif amma viizaan kun hin baane wanti bee tokko hin jiru maqaa isheetii fi olma asirratti na gargaaruuf miti olmi asirratti ati bilbiltee nama kana biyya kana keessa jira seeraan illee nama kana haqxinaa gaafachuuf kunooti lakkoofsa isaa sii kaayera haqi bilbiliiti birrii mucaa kana hamma kana birrii 700 kan biiftuu qofaa miti kan nama hundumaa feekii ergeet eerpoortii irratti ijoolleen na jalaa deebi'aa turanii kanallee addanaa baasuu qabda jechuudha. Namni rakkoon qaban siifan gaafadha durattis masii bar bilbila keessan naaf ergi gaafas hin jedhu ani si waliin haasofan si gaafachaan. Olma ila dhaggeeffadha tokkoffaa viizaa feekii baasuun biyya kana. Masi sitti ergee namichi kun baasa ila wanni waanuma seeraan ol qabatu viizaa feekii baasee natti ergee hoyyatti namicha kana gaddalii galchuu dandeetta tokkoffaa kana amanu. Wanjala guddaadha yaa. Isarraa kaafee. Dhaggeeffadha masii ilaale hunda isaanii gadi naqiitii maatii fi yookiin olma gaaffii haa gaafatan namtichi gisee dhufe. Namicha dhugaa kana baruun barbaadan laa dhugaa tana. Itti baruu barbaada dhugaan barbaada. Ila tokkoffaa viizaa feekii baasuun sirrii miti kan amanuu qabdan sirrii miti seeraanis nama gaafachiisa namichi kun viizaan feekiidha viizaa feekii ta'uu laalleerra kunoo ija keessan hafutti isinitti mul'isaarra koodii viizaa wajjin ammalleerra deebinee isin mul'isuu dandeenya kun feekiidha garuu viizaa feekii baasuu yakka waan ta'eef isarraa kaafe namicha amma waama asirraa dhufu jiraata lakkoofsa sanaa ergiin dawwalaaf haa dhufu anuyyuun dawwalaaf as keessa jira miti namni as keessa jiru waan kana hojjete. Masi ergi keessan lakkoofsa keessan. Dhaggeeffadha hoyi jechuun barbaadu Oromoon borillee akkasuma hin nyaatama seeraan deemtoo ta'e seeraan na gargaartu haqa Oromoo baastoo ta'e haqi koo kun gadi baatee duuba kiyya nama 60 jiraachuu mala sini galee akka kana tooraan haasa'aati maallaqati wayye. Nifama qoy anka fi kanatti qaalicha kana waliin maal hojjechuu turtan turan? Viizaa irraa baafadha. Viizaa baasee ijoollee naaf fidaa ture. Garuu dhuma gaafa sii fiduu ture sani akkanuma godhuu ture moo haala sirriitiin hojjetu ture? Haala sirriitiin. Haala sirriin. Okay, duba amma isa kana erga akkatti waliin hojjechuu jirtanii arra wanta bate kanarratti maaliif sirkiis jala kaasuu didee maaliif si dubbisuu fedhinnaan qabanne? Maaliif akka Nasree manguddummaa itti ergitu barbaade? Nasreenis erga dadhabame miidhamiiniiti ijoolleettis seeraanis deemmatadhu makki mataa isheetti matadhu jira itti maddeera makki ani kaleessa wajjin hojjechaa ture maallaqni kun immoo maallaqa guddaadha haqa ijoollee nama ani hin barbaadu deemi Nasir gaafadhu raanaa fuudhi jennaan ani gaafadhee jennaan ishiin nattaa haasoftuudha mee bilbili ilaalee bilbilee jennaan makki gizee 23 kunoo rikoordii qabe abadan na jalaatuun deebisu abadan itti bilbilee na jalaan deebisu. Jalqabumaa bare mucaa duubatti ka deebisaniif Nasiriin fallee Nasirii fi Abdul Basit as jettu magaalaa tokko keessa jiran Ajimaan jalqabumaa wanni mucaa duubatti deebisaniif rakkoo jiru waan itti himeef mucaa duubatti deebisanii dhaggeeffadha waan viizaan feekii ta'eef achi seentee akka hin qabamne paaspoortii ishii irratti akka hin barroofneef akka duubatti deebitu godhame kun dubbii ifa jiru amma kana wal dhoksuun hin danda'amu amma gabaabumatti nama galata. Isaan immoo wal beeku makkiini caddisi masinaan jennaan caddise malee wal beeku. Ishiin achi keessa gallaan ala tuulii dhaggeeffadha laala. Hiniyyina amee hojjeta qofa kennii dhugaan akkanatti hin bahu mucaan sun olitti dhiyaate yookiin makiin mana bantu yookiin kennuun. Ol sillamaan hol biratti baatanii shirribiiftuu mijayyoo haadha hin qabne manarree akkatti hin deebine haalatti gad darbattanii akkana godhuu kana haqni mijayyoo kanaa bahuu qaba. Dhugaa rabbi hambiriin kun nama raree miti garuu dhugaan na quuqe.
Ala tiga tani juga. Takka dubbadhu jokka. Bizaan baanii ergisaniitu. Nuti qabadda. Okay, takka dubbadhu keessaniif nagaan ta'u. Wanta kana jalqabaa kaasee hordofaan ture yommuu gastuu galuu baaddellee mana makiitti illee suma jedhan ture yeroo biiftuun boossullee hordofaaman ture jalqabaa kaasee immoo kana dubbatamaa jira. Maaliif nama sana adda baastanii maqaa isaa himtanii maali maqaan isaa silaa warqiidha dogoggora hojjetemni fiddanii miidiyaatti gaaffii kanan gaafanne amma kana sana jedhamu dhugaan akka kanaan bahuu hin danda'u nama sana fidaa gaaffii gaafadhaa dhugumaan viizaa feekii baaseera taanaan itti gaafatama guddaa qaba ofiisaatii seera jala oola sinii galee wanti hundumtuu akka asirratti haasa'u miti seeraa feera mataa isaa danda'e qaba kanaaf nama sana fidaa namni sun haa dhiyyaatu maqaa isaallee dhimmatti dhokfamuu fi hin qabu dogoggora hojjetes waan gaarii hojjetes dhufee miidiyaa irra bahee asirra bahee haa dubbatu wanta jiru seeraa feeraan haa gaafatamu itti adeemamu okay dhugaan nama tokko akka jallatu hin barbaannu asirratti eenyu yoo ta'e kana jechuun barbaadan waan man hordofaa tureef nama gastii ergadde. Yes, akkas kinoo kennu malee masirraa bicha dubbii fuunee dhugaan biiftuu hin bahu ane jara kaanii dhimma keessa garuu micayyoo haadha akka hin qabne bakka bulta akka hin qabne akka mana kiraa keessa teessuun beektu kiraa keessaa ba'i akkana godhi jettanii micayyoo kana fuutanii goodatti gattanii manatti ol dacha'uun hin danda'amu. Fidaa dhugaan ishii bakka jiru. Abbichi maaf hin baanedha. Ati oolmaan beektaa ati namicha maaliif hin finne miidiyaatti maaliif hin gaafatu? hin beeku ani hin beeku bar duratti si bille Akkoo masiin immoo maaliif hin finne lamti nom dabbu maaliif dhoksa? Asabsiisedee yaalaa ture hin dandeenye beektaa kanaaf. Dhoksaan ikkoo hin barbaachisu bo. Inde? Nama sana fidaati gaafadhaa bakka arga dogoggora kan hojjete macheen maqaan isaa dhokatee nafu miti akkas miti yaa saba? Akkas ta'e gaariidha deena mana maaliif dhokata? Ilaal seenaa qoy kennuudha seenaa kuma. Mucumatti biizaa micayyoo kanaa baase fida lakkoobsa namicha kanaa qofaanii ilaala si gadi been kaardii guutee dawwalaa fidaa dhugaa bakka jirtu barra bilbiltee maal goota sana yoo buleettii qabdu ta'e fidaa namticha ragaa si ba'ee waan yookiin masiin rakkoo qaba yookiin namicha rakkoo qaba nuyi gidduutti wanni farannu tokko hin jiru garuu biiftuun dhugaa malee deebite dhugaa malee gezzamni ijoollee akkam jirta amma waa'ee biiftuun deebitee waa'ee biiftuun galtee osoo hin taane biiftuun rabbi hojii borus dhufti iftaanis fiduu danda'a namni amma isin kan irratti mirkaneessuu qabdan namtichi dhufee TikTokii masii irratti kootu si barbaada. MashaAllah. Kootu TikTok irratti maal maashaallah. Yookiin makii tu bareedin makii horoo gadi rakkoo. TikTokii masii irratti? Kootu TikTokii masii irratti. MashaAllah, MashaAllah. Itti gaafatamtaa kootu. Ayyeesh. kun hattuu cimaadha. isa kana Inna sitti dhufuudhaan kennuu yookiin makii mana banaa abite. Qoonni Biiftuu akkanatti gadi. karaa dubbadhaa Taraa dubbadhaa. Hoy illeen barbaadu an haqa kiyya barbaada ijoolleen na himataa jira.